Azuulee lola dhumaa garuu seenaa hin dhumatiin kan of keessaa qabu. Barichi fulbaana 1886 bakka Azuulee jedhamtutti seenaa qabsoo Arsii keessatti guyyaan murteessaan dhufte. Maarree kuni lola dhuma waraanaa ta'ee ture. Garuu seenaan Arsiin dhumne. Humni Arsii yeroo sana humna guddaa walitti qabate lakkoofsi isaanii gara 15,000tti tilmaamama. Humni Shawaa garuu lakkoofsaanii xiqqaa fakkaatus waan tokko harkaa qaba ture. Qawwee ammayyaa, raayifilii fi meeshaa waraanaa cimaa qabu. Maarree lola jalqabaatti Arsiin jabinaan dura dhaabbate katamaa Raas Daargee irratti haleellaa cimaa raawwate. Maarree murteen isaanii ifa ture. Hin jilbeeffanne. Ta'us garuu addunyaa yeroo sana jijjiiramaa turte. Qawween ammayyaa humna seenaa murteesse. Maarree raayifiliin humna Arsii diige. Guyyaa sana 10,000 lubbuu isaanii dhabanii. Maarree qorattoonni seenaan baay'een akka dubbatanitti gootonni Arsii 6,000 hanga 12,000 ta'anii lubbuu isaanii dhabaniiru. Akkuma agartanii kun injifannoo qawwee ture. Garuu injifannoo qalbiin turre. Azuulee booda maaltu ta'e? Qabsoo waraanaa achitti dhaabbate fakkaate. Garuu diddaan hin dhaabbanne. Leenjisoo Diigaa fi gootonni biroon qabsoo isaanii bifa biraatti jijjiirratanii yaada, eenyummaa fi seenaa eeguuf ka'anii. Maarree barumsi guddaan Azuulee irraa fudhannu lola tokko mo'achuun ni danda'ama. Garuu yaada balleessuun gonkumaa hin danda'amu. A war may be lost, but an idea cannot be conquered. Maarree kabajamtoota keenya, injifannoon dhugaa maali? Kan humnaan argamu moo kan yaadaan argamu? Tiyaansuun yaadannoo aannolee masaakara seenaa fi dhugaa hin dagatamne lola Azuulee booda qabsoo waraanaa Arsii laaffate fakkaate. Garuu wanti itti aanu kun dhufe seenaa lolaa caalaa garaa kan nama madeessu ture. Maarree barichi 1887 Raas Daargee fi aangoowwan impaayeraa waan nageenyaa jedhanii waamanii labsanii ummanni Arsii abdii fi amantiidhaan gara aannoleetti walitti qabame. Garuu nageenyi hin dhufne. Seenaa sukkanneessaa tokko seenaa sukkanneessaa kanatu dhufe. Guyyaa san seenaa Oromoo keessatti boqonnaa dukkanaan baname. Dubartoonni 10,000 harma isaanii mirgaa irraa muraman. Dhiirri 10,000 harka isaanii mirgaa irraa muraman. Kuni adabbii nama tokkoon turre. Adabbii ummata guutuu cabsuu ture. Maarree impaayerichi ummanni akka hin dhaabbanne, aadaan akka itti hin fufne, eenyummaan akka hin yaadatamne ergaa dabarfate. Bokkuun gadaa gubame, caaccuun cabsame, siinqeen salphifame. Maarree ergaan impaayericha ifa ture. Sirna gadaa ni cabsina, ummata kana ni jilbeeffachiifna. Garuu dhugaa isaan hin beekne tokko jira. Gadaan hin cabsamne, eenyummaan hin duune, seenaa dhoksuuf yaalame. Garuu qalbii ummataa keessaa haquun hin danda'amne. Akkuma beekamu aannoleen bakka dhiphinaa qofa hin taane, bakka yaadannoo ta'e, bakka dammaqiinsaa, bakka eenyummaa deebifachuun itti jalqabamu ta'e. Maarree seenaa kana yoo yaadannu aarii qofaan hin kaafnu, hubannoo irraa argachuuf malee. Yaadachuun jibbaaf miti. Yaadachuun barnootaaf, of eeggannoo fi boruu keenya sirreessuudhaaf. Maarree kabajamtoota keenya, seenaa akkanaa yoo daganne eenyutu fayyadama? Dhugaa yoo dhoksine dhaloonni itti aanu maal dhaala? Yaadachuun aariidha moo itti gaafatamummaadha? Mee kabajamtoota daawwattoota keenya, tiyaansuudhaan ilaalcha ammayyaa ilaalla.
ilaalcha seenaa leenjisoo diigaa ammarra teenye yaadaawwan. Leenjisoon diigaa har'a maal nu barsiisa? Akkuma beektanii seenaan leenjisoo diigaa kan kaleessa darbe qofa miti. Seenaan isaa gaaffii har'a irra deebi'ee nutti dubbatudha. Marree bara goota keenya leenjisoo diigaa keessatti diinni ifatti kan mul'atu ture. Maqaa qaba, meeshaa qaba, aangoo qaba. Uummanni hunduu, namni hunduu eenyuun akka lolu sirriitti bareechee beeka ture. Kanarraa ajaa'iba diinni ifatti hin beekamu. Diinni eenyu akka ta'e hin beekamu. Kanaafidha sammuu keenya keessatti dhalata. Of shakkuun nutti dhufa. Wal qooduun ni dhufa. Seenaa ofii dagachuu fi laaffisuun kan dhufuun akkuma ammas argaa jiru. Maarree goonni keenya leenjisoo diigaanii kana dursee hubatee ture. Kanaafidha qabsoon isaa qawwee qofaan hin daangeffamne. Qabsoo qalbii fi yaadaa ture. Maarree kabajamtoota keenya yaadota guguddoo ammarra teenye kan barachuu qabnu keessaa inni tokko yeroo salphinni si filachiisu gadi dhaabbadhu. Leenjisoon humna isa caalu dura dhaabbate salphina hin filanne, sodaa hin filanne. Har'a salphinni bifa haaraatiin itti dhufa. Yeroo dhugaa dubbachuun rakkina sitti fidu, yeroo aadaa kee kabajuun tuffii sitti ta'u maal filatta? Daawwattoota keenya yeroo rakkinaatti salphina moo dhaabbannaa filatta? Barumsa lammaffaa irraa fudhan keessaa yeroo wal qoqqooduun wal qoodiinsi si lolu tokkummaa filadhu. Akkuma seenaa kana keessatti barachuuf yaalle qabsoon Arsii hojii nama tokkoon turre. Tokkummaa uummataa, amantii fi aadaa ture. Har'a immoo qoodiinsi karaa hedduun nutti seena. Afaaniin, naannoon, yaadaan, fedhiidhaan kana ilaaluuf yaali. Leenjisoon maal siin jechuu danda'a? Tokkummaan humna, qoodiinsi laafina. Uummanni tokko ta'ee rakkoo hundumaan ce'a. Kanaafi daawwattoota keenya ani tokkummaan ijaaraa jira moo qoodiinsa babal'isaan jira of gaafadhu. Barumsi sadaffaan yeroo seenaa kee sirraa haquuf yaalanii eenyummaa filadhu. Aannolee irratti harki murameera, garuu eenyummaan hin muramne. Har'a eenyummaan keenya akkamitti qoramuu danda'a? Akkamitti qoramaas jira? Seenaa dogoggoraa barachuun, aadaa tuffachuun, of dagachuudhaan of dagachuu filachuun. Hubadhu, eenyummaa eeguu jechuun beekuu, hubachuu fi dabarsuudha. Marree seenaa koo dhugaa isaanan beekaa. Dhaloota koo maalan dhaalchisaa jira of gaafadhu. Barumsi afraffaan irraa barannu yeroo qawween hin jirre gootummaa haaraa. Marree har'a gootummaan bifa jijjiirrateera. Gootummaan har'a dhugaa sodaa malee dubbachuudha. Soba diduu, aadaa ofii kabajuudha. Waliif dhaabbachuudha. Marree leenjisoo diigaan har'a osoo lubbuun jiraate qawwee osoo hin taane qalbii keenya qajeelchuuf nu waama. Marree gootummaan dhugaa irraa jalqaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya yaada keenya gara xumuraatti dhiyaanneerra. Seenaa leenjisoo diigaa dhaggeeffachuun goota tokko yaadachuu qofa miti, of ilaaluudha, of gaafachuudha. Marree seenaa isaa keessaa yeroo rakkinni dhufu ani eenyuun ta'a? Yeroo humni na caalu na dura dhaabbatu maalan filadha? Yeroo seenaa koo jijjiiruuf yaalan nan cal'isa moo nan sirreessa? Leenjisoon daandii salphaan filanne, of dagachuun filanne, dhugaa irraa garagalus hin filanne. Filannoon isaa inni guddaan dhaabbachuu, eenyummaa isaa eeguu, seenaa saba isaa tikfachuu ture. Akka dhaloonni boruu ofitti hin qaanofneef, akka hin banneef, akka hin dagatamneef. Har'a nuti qawween qabnu ta'a, garuu humna biraa, humna guddaa qabna.
afaan qabna, yaada qabna, qalbii qabna, filannoo guddaa qabna. Seenaa yoo hubanne of ni beekna. Of yoo beekne daandii keenya ni arganna. Daandii keenya yoo arganne eenyummaan keenya hin badu. Kanaaf gaaffiin dhuma gaaffii siif fedha kan onnee kee ilaalu. Ati eenyummaa kee akkamitti jiraachisaa jirta? Seenaa akkanaa akkamitti eegaa, akkamitti fufsiisaa jirta? Kabajamtoota daawwattoota keenya, kuni sagalee kitaabaati. Sagalee seenaa hin banne, sagalee dhugaa hin gurguramne, sagalee yaada goota boruu ijaaruudha.